kaleessa galgala hirriba lurra fi hin bule. Ija kanatti qolati ija kanatti hirribni goseeni hin bule. Midhaan takka biyya Dubaay keessatti waraannamtee ajjeefamtee jedha kaleessa manni makaatti dhufanii natti himani. Eenyu ajjeese? Oromootu ajjeese intala Oromoo ajjeesee jedhanii asuma mana kanatti dhufanii kaleessa Muniir tokko natti hime. Amma isa sanatti himnaan ani sammuun tiyyatuun junju'aatumaa bultee junju'aatumaan oolee akkamittiin namni maaliif nama ajjeesti? Biyya Dubaay biyya kaameraaneetti nama baasutti akkamittiin namni du'aan jiru kana uumetuma sammuun tiyyatuun junju'aatumaa bultee jechuudha. Achi kalee jarri nyaata nyaatanii ka'anii booda kan waree kana hin jaalladha Muniir isaan jala dhaquu liibii jiranii ajandaan ka'ee gaanja goraan jakaasaa nama ibsa sadii jala jiraas. Zinjeetuma TikTok tiket kanan jala dhaqe. TikTok kana immoo okseen ture galgala kan report narratti go'anjee TikTok kana oggoree kan TikTok takka hin qabashiisan dhaqee Muniir hin jira ta'in mana geeffadha. Otoo intalli hin du'in intalli duute jedhanii mee rabbii keessanii sodaadha yaa banii aadama zala jirtan kun uummanni keenya kun rabbiin fuula isinirraa zoorsifate kun ganniin otoo lubbuudhaan jirtu duutee yoo jettan maatii kiyya saniitiin godhame amma abbaan koo sun girmaan koo amma ganniin duutoo jedhan dhugaa rabbuyyuu ana maatii kiyyaan otoo abbaa koo akka buddeenaa isa beela'ee kan otoo jaalargi waan akka biyya ormaatti nan godhin rabbiin kiyyaa akka abbaan kiyya narra hafee nan beeka dhugaa rabbi. Amma mucayyoo nagaadhaan jirtu mucayyoo hin duune duute jedhanii mucayyeetti albeedhaan caqacaqaltee ajjeefamtee awwaalanii reeffa ishiitillee hin dhoksanii biyya Dubaay keessatti illee kun yaabanii aadan biyya Dubaay keessatti jechuudha wanni kun. Biyya Dubaay keessatti tigistoon laagaa shaawar mudireetara biyya Dubaay keessatti amma kan intalli tun albeedhaan caqacaqamtee ajjeefamtee antu biyya Dubaay keessatti. Achi ajjeesanii immoo awwaalanii jiran reeffa ishii. Stoffer Allah nama jechisiisa ijoollee baay'een keenya kun dhugaa rabbi footoo haadha fintaadha haadha footoo warraammoo bakka isaan fidanii Allah halame guddichi gubbaa haa beeku haramni kaameraadhaan qabdeet obboleetti lubbuu baaste jedhanii kan galgala mataa biyya dhukkubsaa bulan jechuudha. Intala hawwii jedhamtu amma waa'ee intala hawwii sana isinitti hima intalli hawwiitu waan nu goota isinitti maaggeeffadha. Ani duraayyuu intala sana ta'uu beekee akka dubbiin kun soba ta'e hima ture ani intalli akka ishii taate hin beekne. Soba matooran ulfaatu soba fa'ila meetira meeqa fagaatu namni akkamiin akkasa urjeetu maal baadaraa keessamee mucayyoo lubbuun jirtu duute jedhanii warra footoowwan haadhaa fidanii abbaa fidanii bakka isaan fidanii mooji asirratti nu gaanja goraan jakaasaa bullee halkan jechuudha. Halkan kun osoo iyyaa bulee nama lubbuudhaan jiru noorti gista akkam jirta dhibamii koo damma koo taaptaabnaa wala akkuma shannaa galchaa hunda keessanuu isiniin galchaa. Buqqitara jirtaarra ammoo biyya Dubaay keessa biyya bartisiisa ija bal'aa kaameraan buqqisee baasu reeffa namaa dhiisa ta'u. Dubban nuti ijii baga nagaan dhufte maal kaleessa galgala mardoorra bulle biyya Dubaay keessatti intala takka ajjeesan jedhanii sammuu keenya jaanjaabute. ummanni fayyaa qabu waayii maal anaanii Dubaay keessatti dubrummaa naan jedhanii kunnoo dubrummaa ta'u hunduuti yaa darbiin kun. Heegiifti ta'utiin lubbuu namaatti dubbattaa hunduutti haala jirti atini. Maal goota waan lubbuu namaa dubbata namni kan sakkaati arginuun beekini engadda kunoo akka waan gaafa naqamanii fi akka waan gurra naqamanii fi kunoo gammeen akkana goyyanii dubrummaa jedhanii dubrummaa ta'u akkuma waan uraan maalalaa kanatti dubartiin Itoophiyaa keessatti sargiidhaan heerumtee akkatti dubrummaan qabdu ta'u akkatti hin tottolchineefi. Akkuma dubrummaa dur haati feenya babbaan teenya kunoo wal fuudhanii dubrummaa kan ammaa maal qabdiiti. Kan dur sunuu kaatiin babbareechine fabiifte kutaa adiitti naa godhanii sina siraatidhaan. Akkuma nama kunuu achii dhufee anuma biraa ka'ee kanatti ani ufumaa una shakke beekuma dhuguma seeta ufuma kee an xaraxare gannii dhugaa rabbii. Fakkeessanii kunoo akkuma waan kunoo haayiloo gashima jecha tafe dubartiidhame. Makki gootetti kunoo habiibti kutaa adii kanarratti naa tolchitee feesbuukii yuutuubii irratti naa maxxansitee bicaa isiisaa itti gootee ana qabishiinatti gootee. Warra kanaa kanatu baay'ee kan du'eenis du'ee kan jireenis jira jaa. Warra kanaa kana wajjin jirra. Kunoo habiibti shirgo'anii dira yuutuubii dira feesbuuk atirraani. Haadha ta'u dubartiin Itoophiyaa keessatti umurii 15 deemtee akka kofarti dubrummaa qabdi yaa rabbi milkii naa tolanii galanni isaa ga'u qabeetuman ta'aa jirasi. Ufumaa shakkee
lubbu matee tanaan of shakkee namni ammaayii kan du'e jiru kan jedhu ani waan durummaa kan koo gammee kenname. Kennite yaani kun akkatti kun fataa godhanii cabcabaa jiran sanii ani bicaa takkaa nan jenneeni wani. Akkasii siin jaa lubbuu tara gaaggaatu malee uummata sagaleen ta'inati namni ammaayii kan du'e jee kan jiruun immoo kan du'e jira. Talaatoo barreelee elaba itti barreelee dubbiin amma akkamitti duuta micayyoon tuni yaa jamaa biyya Dubaaitti na nuus jedheetuma hin doosanuu akkamitti qabashaan nama addeefti akkamittiin du'a kaameraa jira reeffa eessa godhanii affeelanii nyaatanii jennaan reeffa hin gatanii albeen caqacaqanii ajjeesanii reeffa gatanii. Eeshi maatiin micayyootille dabadabamanii hospitaala sannaa jiranii jedha. Wallahi ummata rabbiin fuule amma intala takka jira tiktoka kanarra intala bakka intalli takka biyya Kuweetitti hoggaa jahan biyya Kuweet hojjedhee damooza naaf hin kennanii naan jecha tanaan dura dhuftee natti boosse beekta. Bahisin baasaan jedhee dhuftee garni na baasi lubbuu hiyyannaan amma tanaan ijoollee siif ergee si baasa amma tanaan ijoollee siif ergaa bahi lookishina kee naaf ergii hoggaa jahan hojjedhe mana kanaa damoozi naaf hin kennamne hawwii kan jedhamtu sana amma hawwii tanaatu gaa oduu kana fideela. Lakki kabiraati hawwii takka jiran tala hawwii jan takka jira kan jeta kunoo jecha akkana gootee jenna jaamsan arami jenna jaamsan datti akkana gootu xambaarraa takka rabbi shi na xarabbaru attu. Namni maqaa hawwii miidiyaa kanarraa sirrii wadi hundi isaatu. Achi hawwii salaalee dha'ee maqaan ishee. Amma dhuftee na dubbisnaan hawwii lookishina naaf ergi. Amma si baasaa ijoolleen siif ergaa ijoolleen hin jirti biyya seerra jirutti hin du'ini maaliif hoggaa jaa hojjettee deebistee immoo arabatti na oromsiisuu jedhanii jetti mucaan maraata mana keessa jira na oromsiisuu jedhanii isaatti hoggaa jaa na oromsiisanii. Uduma taatee heeruma maaloo hin hiikkattuu heerumtee. Intaloo eessofdi mucayyoon ayyee ishee jedhee lookishina naa ergina lookishina naa ergu diddee achumaan badde torbaniin booda immoo deebitee dhufte. Maal taatee baddee nama sitti erga jennaan ijoolleen si dhufuu danda'a asii qabatanii maal taatee baddee naan bahee barmana sanii. Rabbiin na baaseera galatoominaan jette hayyee erga baatee kaabiitti fiyyaa rabbiin baga si baasee bagaa jiraatteen jeen immoo takka turtee immoo erga turteen booda immoo ji'a lama ji'a sadii booda immoo ijoo shi takka akkana godhattee ara ija dhaeettee ani iigii bakka dhufeen beeku ijuutu garuu iyyuu asii iigii asii bakkeen kun iiga bichaa akkas dhuftee yaa Oromooti yaa akkana takkaana godhan jettee norri fadhee ammas dhaqee keessaan dubbise maal taate haadhoo ku'ennaan mucaan na dha'ee jette. Hayyee akkam si gooraree maal si goorannaan na gargaara kara biyyaa na gashaa jette. Hayyee kara biyyaa si gashinaa ijoolleen hin jiran achi dhugumammoo mucaan qeerroo jedhan tokko faanti hin gargaaranaan jedhee jira rabbiifuu jechuudha. Hin gargaaranaan jedhee jira. Yaaduma saniif immoo baadhee bakka isheen badde hin beeku oduu sunis ta'uu fi jennaan gargaara sanis milkaa'uu jennaan baddee tiktoka kanarraa ishiin agarree waasaabbiin ishii sagalee ani qabeefuun dhaggeeffannee baddee jechumaan badde amma immoo nama duuta sombishee ta'uun sobdi ani wanna amma immoo intala nagaadhaan jirtu intala nagaan dalagachaa jirtu duutee oromumaatu intala arsiitutumaatu intala arsii caqaccaqee albeen caqaccaqee ajjeesee reeffa ishii awwaaltee maatillee biyya dabaddabsiistee haatiif abbaan hospitaala asallaa jiranii jettee kiinoo muniir tokkotti himtee muniir tokko hiyyisiisaa hin bu'a gaanja goraanja kaasaa wannumti kun maaluma jeetumaan jaaluma dhaqeetuma aggeeffadhee daa dubbiin intala koo waan bira haboo maali kun kan akkana. Namni habiibti namni guddisuusi dubbii sobaa haasaa ani dubbii miidiyaa tanarraa yoo dhijetee tanaa nama dhuguma haasaa yoo rakkatti hin arginetti nama takkaa sagaleen ta'uuni. Akkamitti sagalee taata nama kanaaf akkamitti sagalee taata. Ani amma eengaddaa nama lubbuun jiru akkamittiin du'e jedhama. Amma wanni yaaduu qabnuti jii. Nuti rakkoon qabu haa jedhan amma ishaan maali kadir martiitu nu du'anii miti Oromoon bar nama jiru ajjeesti nama du'e immoo wanni keenya kana rakkoon uummata keenya laallau ilaallamu kan rakkatee fi kan hin rakkatin addaan baasnee beeku nu rakkiname amma kan rakkate addaan baafnee nama jiru kana hin ajjeesan Oromoon laal nama jiru kana nama lubbuun jiru kana biyyootti makan nama du'eef immoo hin nyaani toboohan mee amma laal